Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Baga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu jechaati. Kun nuti har'aan sana maaliif jirra? Mana raffoo jirra. Maaliif yoo jettan baatiin araaramaa, baatiin jaalatamaa, baatiin kabajamaa Ramadaan dhufee saniifuu Ramadaan simachuu fi nadaafaa jirra. Kun akkuma agartanitti mana raffootti jira. Inshaallah warra amatu nagiyaan sooman Rabbi nuuf haa godhu. Warra baranaa kabare hedduu jechaati. Kun nuti obboleeyyan biyya musliimaa baga isiniin gahee soomanaaf jechaati. Kun nadaafaa keenya jalqabnee jirra. Ammaan tana kunoo mana kaafnee darsa hundaa laga gurreeti. Akkasitti mana gidaaras massaanee farshaas massaanee takkanaati wallahi mana guyyaatti yoo raffaanee malee guyyaa takka fixuu hin dandeenye. Maaliif daa'imaan wajjin mashquulaa, daa'imanis jecha manas jecha bakkuma takkatti hojii takkatti hin danda'u. Saniif jecha guyyaa irraa guyyaan maxxanfachuu jira. Akkasii viidiyoo yoo Rabbiin naa mijeesse isiniif himammara. Kun har'aan tana qorfa kana saffayeetiin dhiqee gidaaras masahee farshaas rigee dhiquu inni nu nadiifa aslan manni nu nadiifa inni dhiquun massaa farshaas numa rigaa malee takkasiiti hordoftoota kiyya. Inshaallah mana hunda giseen qopheesse isiniif himara yoo naa mijaa'e. Takkanaati daawwattoota kiyya inshaallah kunoo soomanni guyyuma muraasa hafee. Inshaallah Rabbi nagiyaan waa fiduu jechaati. Kunoo anaa fi miciyyoon tiyya wal gargaaru jirra. Gizee kana finnees wanti aanus itti fufna. Sagalee halkaniin jala kaa'ee kophaan irratti haasa'ee maaliif yoo jettan ijoolleen cidhaa guwaa wacaa jira. Saniif sagalee kophaa isinii kaa'ee dhiifama godha. Inshaallah guyyuma takkatti finnee maaliif jecha daa'imaanii wajjin namni jooyne guyyuma itti aanutti fixe guyyaa takkatti mana fixuu hin danda'anii guyyuma walitti aanu itti fufne ittuma jirraa gaara daafatti akkasitti obboleeyyan kiyya. Hojiin silattuu hojiin manaa kun hedduu ulfaataa nama daa'ima qabu wajjin fa'aa mijaa'u mana keessa jennaan ilmaan jenna maal jenna saniif nu mijaa'u. Wallahi Rabbi sinaa gargaaru warra mana maadaamii jirtanii Rabbi sinaa cina haa dhaabbatu jenna. Maaliif yeroo soomanaa kun hojii manaa raba hedduu baay'ata. Nadaafaan isaanii hedduu ulfaataadha. Saniif Rabbi sin cina haa dhaabbatu jechaati itti fufnee ganaa farshaa kana siriinee eega goggoisinee guyyaatti aanus meeshaa deebisna. Kunooti daawwattoota kiyyaa finnee guyyaatti aanu farshaanis goggogee jira darsa guuru jira. Akkanaati har'aan tana alhamdulillah nama gargaarus na bira jira. Darsa kana gurguruu hedduu ulfaataadha. Nama harkatti har'aan tana nama gargaaru jira. Eega darsa kana gurree boodas afnee bunas dhiyeeffannee har'aan tana jala bultii Ramadaanaati. Bunas dhiyeeffannee keessummaan nu dhufu jirti. Akkasii buna dhugaatii du'aa godhachaa bullaa jechuudha. Kunooti warra viidiyoo kiyya hanga dhumaan na daawwattan galatooma jechaati. Irra deebi'ee ammaan tanaas baga isiniin gahee soomanaaf jechaati. Warra barannaa kabara hedduu Rabbi nu haa godhu jecha. Naa galatooma daawwattoota kiyyaa qophiin teenyaa ka soomanaa tana fakkaatti kana daafa. Inshaallah video biraatti nanga walitti dhufnu naaf jiraadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.